Maallaqa harargee jaamee isin miskiin hafe ergamee jira wanni namni isin gargaaranii jira. Kunoo dhaggeeffadhaa laal. Sadaqaan kunoo kadhannee nyaannaan sadaqaan sanuun argamnu. Kunoo dhaggeeffadhaa mee gurraan. Iboo eessaamaan guddisalaan kunoo. Akka gurree kunoo karaa akka fuudhaan nyaatti jira oolchina. Mee dhaggeeffadhaa maallaqa dila guurame san biraa jechuudha namni keenya dilli kun akkatti haala taa'ee sadaqaa kadhachuu jechuun kun waan safuu harargee akka harargeetti safuu jedhu. Asitti wanti birriin akkaawuntii irra gale nara gahe birriin akkaawuntii irra gale kuma dhibban ga'u bar kasuudii irraa illee bakka maraa olii gale akkaawuntii kuma dhibban ga'u. Suma namannu fidi ummanni kan jedhaa jiru. Maaliif tilmaamamuun barbaachiseedha amma laale Mubaarik tilmaamaan haasa'ummaa barbaachise wanni kun ni beekama waani. Naffaamee deema mucaan naffaamee deema. Sheekana Hussein siyaa ana fauna dagai namichi ana faamiti. Abola faamu arrabeena nuti namnummaan asli. Dagai obboleesso nu nama na faamee deemu miti dagai tokko faarra sitinna dhugaa feetan. Oromooti asli. Adara. Mube anaatu gaafata laale Mubaarik. Dr. Jamal abarsoo jinnaa soo barbaade abarsoo maal jette? Tokko faarratti nama na faamee deemu miti. Birriin kuni ka achirratti guurame gubbarra taa guuramu jala taa guuramu nadaga hin kolfini jala taa guuramu gubbarra taa guuramu afarso memasi gaafatu gubbarratti uummata afatti guurame suni miliyoona 2 fi miliyoona 1 fi wayii ka guurame suni nadaga ka guurame sun herreega gootee isinii dhufuu dhabe moo herreega gootanii isinii bakkatti galuu dhabe moo waan akka gaabii takka mube gaabii takka gaafata ana gaabii takka gaafata naaf si mube Lali, obboleessa afarso gaabii takka gaafuma takkitti namee jarraa naa kenna. Lali, afarso wanni jaame giftiin tuni wanni kun maallaqa waan namni kamman lafa darbee deemuu miti guyyaatti kennamtee fi sa'aatti kennamtee fi hangi kennamte tiktookiin listii tarree dhakkaaya waan gastii irra bu'aatii fi waan namticharra guuraman sanii irrattis bu'aa. As baasee namni kun laal dhagasi as baasanii qarshiitan osoo irraa withdraw hin godhamin akkamma Mubaarik garsiise Yohana takka agarsiisanii kanarraa immoo ani nagarsiifne jaratu keessa galii bakka kana agarsiisi jedhe jaranna caale beeka gatii ta'eef akka gaafa na hisaabsiisanu sanatti maaliifin hisaabin maaf diiganii uummata qota sanumaan jechaa jira laal amma Mubaarikichi bunda uumaarra kaa'uu hin danda'u maaliifin godhamin amma fakkeenyaaf sheeticha akka Mubaarikii Malee nu kun Noorzi Ameerikaa irraa namni akkaawuntii irratti erga jira. Suudii irraa feesbuuk jira. Abboo mallaqa waa'ee ordo minaamini diisi koy ordo min. Megis taka Risiitiin lakkafame moo lakkafame. Mubarak waan fidiyette. Dr. Jamal risiitiin lakkafame erge kuni. Risiitiin hin maxxanfamne. Kanaarra jira. Maxxanfame. Dhaqilaari guyyaa shanii maxxanfame. Risiitiin hin maxxanfamne. Risiitiin hin maxxanfamne. Kijiba. Meeqa guuree meeqa ergine jemmee osumiyye. Meeqa guurame meeqa ergan. Laalala. Ilala meeqa guuree miti dhaga'i dhaqiiti risiitii sanirraa. La risiitii hin maxxanfamne dhaggeeffadha. Risiitii maxxanfamne. Uummanni suudii irraa tiyatti kanaa miti. Galee kan ergame dhaqiiti. Mubarak. Waa'ee risiitii dhiisa amma waa'ee risiitii miti abbaan risiitii maxxanse. Mandaraa sadiitti kaadhu mube. Risiitii abbaan maxxanse obsa jamsi gisa kan mutu dhiifama wajji naaf kolchi nara hangafa kiyyallee dhiifama. Mutu godhadha. Mubarak ibsaa fidii jette waan arrabseef naa gaafadhaa jette ibsaa siif gaafanna rakkoon qabu. Ibsaani ni dhufaa rakkoon qabu. Siif gaafannaa yoo sitti balleesse sis akkuma ibsatti silaala. Mana jara kanaa iyyuu galee naa arrabsaa ture. Dhageessaa jara kana wal ijaaree turu badu mana farsoo keessatti na arrabsaa ture kana majalan billah aye dhukkeesi kaase bo si arrabsuu bichaadha baga arrabsee usaati dhiitee qofa osii dhageeffadhu tadura Mubarak ibsaan nan dhufaaje ibsaan nan dhufaaje usaa boo dhageeffadhaa usaati ati afarsa oiftai ati matanneedha ati afaan callisi asan beeytu akka modala usteet mahaan jini dhageeffadha moosiiti taa gocha raansi kan namtanii haasotta obsa qabaa adeera kiyyadaan kuti kaadaan ibsaan ni dhufa okay yoo dandeesse deemii aslii fidi waa'ee risiitaan haasayin risiita sii miti kamattanse abbaa maxxanse dhufee maxxanse haaju dhagee aslii fidi minaaminiidhaaf risiita yoo afaan oromoo dubbisuu beeyte dhaqee dubbifadhu afaan oromoo dubbisuu sin barsiisa rakkoo hin jiru abshir
Obsi Dhaqee dubbifadhu kaa sarchi godhi deemi ilaali dubbifadhu maal sartiin godhe godhu asli gaafa mubaarak dhaytanii fi asliin gastii muniraa gubbaa teessanii mataa turgufaa turte sanii ati dhaytee mubaarak yaa teessee maa dubbifatu wallaalteeti. Asliin dubbifatu wallaale. dubbifatu walla illatafne Asliin dubbifatu wallaale gaafas. Kuro mubaarak irratti ma illatafne mubaarak yeroo sana Wallahi illatafne yeroo sana achi booda dhaggeeffadha mubaarak obs akka gandatti walii ijaarree walii dubbannatan karaa guutaa kota nuti gandatti namannu isin warri gandaan namaa duultan waraanni dhiitee kufaa deemaa duulaa gandaan dhugaan jirtu tana jaalattanis bitanis dhiitee kufaan kaamaatiin dhagaye ati tokkoffaa irratti yuunaayitid oromoo jettee akka waan oromoon afaan ingiliffaa beektuu bante waa takka nagarre yuunaayitidii. Okay, tokkummaa oromoo hin beektu bartanaafis jedhu dubbisuu hin beektu. Jechaan oliiti akka nama guddaa haasa'u gurbaa. Wanni nuti gandaa fi jinni ni jiru Oromoon Oromoo. Oromoon akkuma saree gastii seentanitti uumamaa kanaaf Oromoon haa galatu. Afarso dhagaa obsa beekisa. Obsa afarso maaltu buuste? Afarsoon mana isaa keessatti mooditara naa kenneeti. Wallahi yaada na dhawween beeku. No, afarso deebisa. Mooditara mana isaan qaban arrabsaa. Mooditara mana isaan qaban. Mubaarak deebisa afarso. Afarso ol deebisa dubbatu ol deebisa. Kootu afarso takka maaliif buuftaniini? Mubaarak. dubbannu bee. Obsini deebisa. Wallahi wabillahi mooditara naa kennee. Namni buusu yoo fedhe ofii dhaggeeffadhu ofiif bu'ee taati dhaabbatu isteet mul'atu lakkiniiti. Dhaggeeffadha mee waliin dubbadhaati. Aboo turumbatti mee dhaggeeffadha. Aboo mubee ati rakkoo qabda wallaahi billaahi. Hirriba nu qabte yaaki. Itti dagwalanii gurbaa baay'ee jaalin hin gartooti. Gurbaa itti dagwalanii baay'ee jaalin hin gartaneeti. Hin gartanii. Haadee muti hudduu isaa hudduu harree haasaa luuti. Hin kadhatina yaaki. Nama ol baaftanii gartanii. Obsi Mubaarak laa haayilaandii rakkamii beeyta. Dhumma dhugumanatti qabinaatiif ibsaan. Obsi gaa Mubaarak sitti hin qabnee bar. Ani ibsaa fida. Ibsaa dubbise annan dhufaa jee anagon fidaajuu sin baanu bar. Warri tabaqaa aslii fi madrasaa warri tabaqaa aslii fi madrasaa afarso muutu biratti dubbata afarso gastii irraa deesse minaamin warri jettan gastii irraa moodetara nama buustanii kaatanii ani kanaafillee dhimmarraan qabu garuu ammoo ani gastii irraa gadi hin buune sigalee odoon ayyaada dubbataa jiru na darbitan jechuu sigalee warri moodetara rakkoon qabu no problem. Kanarratti ammoo warri na arrabsitanis rakkoon qabu duraanuu nu arrabsitan arrabni haarayaa miti waluma arrabsaa jira garuu yaada gisee namni gastii namaarra seenee dubbatu yaadni sun yoo sii ta'in fudhatta yoo siin ta'in ni dhiista jechuudha ni mormita. Sigalee wanni afarso laal abbaan mana eeguti taraa walii kan dubbannaa obsa barreessa kayya. Barturuun baddaan malaali na darbee maal jechuudha ofii bahee kute ofii maal jettanu itti dawwalanii baasan fakki waan hin jirre maa haasoo tarree. Obsi booqiyyaa fakki YouTube. What are you talking about? Fakku dudumeen. La Marsal. abarso. Afaan kee qaban dooma usii dhaggeeffadhu usii taa'e booqi afaan obsi taa'e kiyya ingiliffaan beeytu deemama beeytu nu abarso natti na haasayni obsi dura naasoo jaayini si dhaggeeffadhu. Kayya nun jeekani jalli si yeroo nuti dubbanne hin dubbatin hattani. Caalaa obsa obboleessaa jedhiifama keessa akka taratti haasannu Mubaarak ibsaan nan dhufaa jee afarsoon Oromoo ibsaan obsi ibsaan ni dhufaati fida amma warri aslii fi bakki fi dandeessan fida. Dhugaan duraan makiitu dubbii qaba yaa makii duraa ture. Deebisii godhu garaa garaa. Ibsaa fiddee ibsaa araarsuu barbaadda. Ibsaa fiddee mubaarakii waliin barbaadda araarsi. Garuu makii fi asliin na amani. Makii fi asliin gastii nama tokkoo qoranii deebisan mallayni isinii herreegamus hin jiru. Nobody talk to you. Nobody talk to you. Shut up. Nobody talk to you, bro. Yes, let's go ahead. Ansitti haasa'an jiru abbaa manatti haasa'aa jira kana manaa fi dijee abbaa manaati dhaggeeffadhu woga carraan seekan namti dubbadhu ufseetti wacini. Mubaarak ibsaan ni dhufa garuu warri namaaf xabaqaa ta'e deemee haa fidu jara sanii bakkan isaan hunda wajjin dha'ee bakka jarri sadeen jirutti dhufee isaan hundaafuu deebii kennaa je okay akkanaa jimaal fedhe. Poompiin siin jaa kunoo abarsoo ajaa'ibti poompiin hojumatti kenname guutameeruma fanaddamuu malee
mucaan miskiina abarsoon poliis nama na arrabsaa ture amata tokko nama natti beellamateeru ji'a torba gana na arrabsuudha an dhiiseeraaf na arrabsu jala deemtee na arrabsina garuu aboo sun dantaatee mubaarak sun dantaataan ta'eeti. Mucaan fiduu hin danda'u walumaa galatti fiduu hin danda'u mucaan. Dhagai fiduu miti asli fiduu ena dhagai asli fi makii fiduu miti yoo barbaadde amma bilbilaan itti dawwalee akka ati gastii abbaa takkaa seentee hin dubbanne akka jarri gastii namaa deemtee illee herreegallee isin hin goone gochuu nan danda'a. Sa'a kan itti dawwalee. Erga jette garuu turumbaddu namni hin beeku tokko fara turumbaddu hin beeknu nama biraa hin beeknu eenyutti dhufnanu. Mubaarak yoo ta'e wallola hin qabnu namni isinii herreegus hin jiru herreegni isinii ba'us hin jiru asumarraa herreega isin hattuudha jechuudha. Yes. Laale mube Oromoo maal jettanii jaartiitu jaarsaanii gaafa dhudhuufaa baatee akka odalaarree bittee galuu deemtu si beekee jette jan. Laali gaafa yaa'iin jalqaba eegalte hanniti tun akka dhufuu teessu beekne jiranna. Hanniti har'a namni mataa jala dhokatee dubbatu tuni namni yoo waananne yoo waa takka qulqulluu ta'e mana abbaa fedhee dhufee haasa'uun obboleessoo mana jennee haasa'uun wanni kun sooshaal miidiyaadha. Mana taaziyaa yookaan mana boo'ichaa Ela Dr. Jamal waa takka isinitti mana fagalee yoo namni dhufee hojii haasa'u. Dhagai mallaqa barbaadanii isinii ta'a akkaawuntii feesbuukaa jala deemaa laalladha. Sun isiniin ta'u ustaaza anas dawwalaati. Hilaallu hattuudha jarri hattuudha. Balas yoo laalle duuba maal isinii godhan amma. Oromoo wanni isin dhaga'uu qabdan. Akkamuma dubbata yaabboleessu. Dabareen haasaa. I'm sorry. I am so sorry. Natu gasichu. Ummata cubbuu keessan natti haqachuu deemtan. Ummata poompii akka usmiyyee. Ummata poompii akka afarsoo. Dhageessanii poompii beektuuti. Poompiidhuma. Poompiin itti naffa'amaa waan naffa'ame. Waan ergasii isinitti naffa'ame keessaa dhageessanii waan ergasii rakkoon qabu wanni haadha koo qabrii keessaa baastanii haadha kee qabrii keessaa baasee jedhu afarsoon intilaan koo gara laafoon koo na barsiiseera. Afootu jedhee raafii adda. Dhiifama godhee raafii maaliif ilma namaati mubaarak dhiifama naan jedhee gara laafoo afootu lillaa. Na barsiiseera waa'ee haadha arrabsu dur badaa hin danda'uun ture. Gara laafoon suutaan na arrabsee na barsiisee amma nan istooppii na arrabsa rakkoon qabu. Arrabni isii hadha kaate garuu afarsu.